Yoo yaa shamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan isin akka qaqqabaniif mallattoo bilbilaa kanaa banaa gochuu hin dagatinaa. Godina Silxee magaalaa Waraabeetti waldaa kiristaanaa gubanii jedha odeeffannoo nama ba'e. Gidduu kana warri tokko amantii kiristaanaa magaalaa Waraabee keessaa balleessina jedhaniitu waldaa barattoonni kiristaanaa yuunivarsiitii Waraabee keessatti waaqeffatan dabalatee waldaa Masarata Kiristoosii fi waldaa Qaaleeyyotii gubanii barbadeessaniiru. Barattootni achi jiran akka nutti himanitti hamma dormiitti dhufanitti kiristaanota filatanii reebaa jiru. Mana jireenyaa namoota kiristaanaa ta'anii irra deemanii guggubaa jiru jedhu. Hawaasni magaalaa sanaa parsantii baay'een amantii Islaamaa hordofu. Namoonni amantii kana bakka hin buune kiristaana balleessina jedhanii waldaa kiristaanaa guban. Barattootni kiristaanaa achi jiran kanaa booda lafa itti waaqeffannu tokko illee hin qabnu nuuf birmadhaa falanuuf falaa jechaa jiru. Kun baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Garuu mana guban malee kiristoosiin onnee isaanii keessaa gubuu hin danda'an. Ittuu jarri ofii tuttuqaniyyuu kanaa booda kiristaanonni biyya sana ni dhaalu. Wangeelli ni mo'a. Amantiidhaan wal nama nyaachisuuf gochi godhamaa jiru kun akka ittiin godhamu taanaan balaa guddaa fiduu danda'a. Nuti ijoolleen Kiristoos garuu ijoollee nagaatti qalbii bilchaataa fi hubataa Waaqayyoo nuuf badhaaseera. Barattoota yuunivarsiitii Waraabeef waa faluun dirqama ta'a. Haaluma kanaan Finfinnee Ebila 21/2014 amantaa deeffachuudhaan haleellaa finxaaleeyyii raawwataniif obsa kan hin qabne ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo uummatoota kibbaa beeksiseera. Bulchiinsi mootummaa naannoo uummatoota kibbaa haala waqtaawaa ilaalchisee ibsa laateen jijjiiramni eegalamee farreen nageenyaatiin gonkumaa gufachuu hin danda'u jechuun ibsa baaseera. Jijjiiramni eegalame kun kan isaan hin gammachiifnee fi kanneen faayidaa dhuunfaa isaanii jalaa tuqamee nageenya uummataa booressuuf halkanii fi guyyaa hojjechaa jiraachuu isaanii eereera. Tibbana iddoolee tokko tokkotti amantaa deeffachuu walitti bu'iinsaa fi haleellaa raawwachuuf sochiin taasifamaa jiru biyyaafis ta'ee manneen amantaa hunda kan hin fayyadne ta'uu qaamni hundi hubachuu akka qabu mootummaan naannichaa yaadachiiseera. Farreen nageenyaa duula sabummaa irratti xiyyeeffate dabalatan maqaa gaarii biyyattii balleessuuf gara manneen amantaatti fuula isaanii naanneffachuu ibseera. Uummanni haleellaa manneen amantaatti ta'e hordoftoota amantaa irratti raawwatamu balaaleffachuu qofa osoo hin taane ittisuuf itti gaafatamummaa kan qaban ta'uu ibseera. Sochii kana amantaanis ta'ee sabaan naannoo fakkeenyummaa gaarii qabdu naannoo uummattoota kibbaatti fiduuf yaaliin taasifamu uummanni tokkummaan fashaleessuuf bifa qindoomeen socho'uu akka qabus gaafateera. Hawaasa Musliimaaf Kiristaana baroota dheeraaf jaalalaaf tokkummaan waliin jiraataa ture walitti buusuuf shira xaxamaa jiru haalaan hubachuun dhiibbaa ga'uuf jiru ittisuuf uummanni gahee isaa baachuu akka qabu hubachiisaniiru. Haleellaan guyyaa kaleessaa dhaabbilee amantaa godina Silxee magaalaa Waraabee fi aanaa Saankuuraatti raawwatame uummata baroota dheeraaf wallanda'ee fi kabajaan waliin jiraate gidduutti godaannisa uumuuf gocha taasifame ta'uu hubatamuu akka qabu bulchiinsi mootummaa naannichaa eereera. Amantaa deeffachuun haleellaa finxaaleeyyiin qaqqabsiisaniif mootummaa naannichaa obsa akka hin qabne yoo ta'u haleellaan kun godina Silxee galee iddoolee birootti akka hin babal'anne uummanni mootummaa cinaa dhaabbachuun nageenya naannoo isaa eeggachuu akka qabus gaafateera. Wan Yesus nute barumania dana sitna fuaka sinna fuaka sinna fuaka Yesus sinna fuaka sinna fuaka sinna fuaka sinna fuaka sinna fuaka Jesus sinna fuaka sinna fuaka waka Ibrahim kabra sadua dua beki haleluya sinna fuaka Serpachu isaatiin
ulfinat samneerra laayota singeenye gatiidhaan nuufneerra dhiiga nuuf lolee dhiiga nuuf lolaake attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna salphachuu isaatiin salphachuu isaa dhaabneerra laayota singeenye gatiidhaan nuufneerra dhiiga nuuf lolaake attamiin daaganna waan Yesuus nuuf ta'e waan Yesuus nuuf ta'e barrumaan yaadanna haleluyaa jaalalli kee hundaan oliite lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliite haleluyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu Yesuus koo eenyuun si mala jaalalli kee hundaan oliiti jaalalli kee hundaan oliiti haleluyaa lubbuu keenya amma naaf kennitutti maal jaalalli kanarra caalu haleluyaa Yesuus koo eenyuun si mala haleluyaa haleluyaa Yesuus gooftaa koo hundee seenaa koo siinan bareede daganteera koo ilaasimne ulfaadhaa baakoo